poolisiin naqabdee nuun jee malee bakka kanaan naqaba waan akkanaatiif naqaban jee osoo nuun himin silkii isaa poolisiin irratti cuftee jechaa jiranii wanti ni dhaamuu barbaada. Abjuun koo raawwatee milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoo yaa shamara kafuunee hordoftoonni Saaroo Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa kam jirtu nagaa keessanii ergaa ariifachiisaa yookiis immoo oduu ammee isiniif qabneefneerra obboleessi keenya Birraa akkuma suuraa irratti argitan egaa yeroo ammaa kana to'annaa poolisii jala ooleetu kan inni jiru kan inni jiraatu akkuma beekamu magaalaa Kaayirooti yookiis immoo biyya baqattummaa keessa kan inni jiru sa'aatii ammaa kana garuu qaama hin beekamneen butamee lafa kam akka geeffame wanti barame tokko hin jiru ijoolleen yookiis immoo obboleewwan garaa garaa maxxansaa akkasumallee sagalee ta'uudhaan fi iyyaa fi turtaa jirtu jechuudha. Egaa obboleessi keenya kuni utuma bilbila haasa'uu qabamee jira jedhee osoma jiru bilbilli isaallee harkaa fuudhameeti kan inni jiru jechuudha. Sa'aatii ammaa kana bilbilli isaallee hin hojjetu cufaadhallee bilbilli isaa eessa akka geeffame wanti beekame maaliif akka qabame wanti beekame tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa obboleessi keenyaaf akka amantaa keessanitti waaqayyoon kadhadhaaf isiniin jechuun barbaanna. Sababiin isaa namni kun yeroo hundumaa nama yaada bilchaataa fi barnoota guddaa nama dabarsudha dhalootaa fi toora sooshaal miidiyaa irratti nama beekamuudha. Birraa namni wallaalee namni tokkollee jira natti hin fakkaatu toora sooshaal miidiyaattis ta'e nama amala qabeessadha. Obboleessi keenya kun nu bira amma qaama hin beekamneen butamee harka poolisii Kaayiroo galeeti kan inni jiru jechuudha. Jirtu ilmaan Oromoo hunda keessaan kadunyaa hara jirtanii please sagalee kana wal biraan geggeyaati dirmadhaa Oromoo iyya dabarsaadha. Waan ijoo takka waan walitti himamuu qabnu hima amma miseenjaraan bilbilee ijoollee Ijiptii jirtu waan hin gaafadheen qaba waan ta'eef dhimma Birraa Jamaal irratti please sheerii godhaa iyya dabarsaa dirmadhaa hayyuu keenya mucaa goota jabaa keenya biyya Ijiptii keessatti nurraa qabamee waan irra qabame hin beekamne bakka itti qabame hin beekamne silkii dawwalee osoonii fi bakka hidhame qabameetiin jiraa malee akkaataa itti hidhamee fi eessatti akka hidhame osoon himin silkiin irra cufamtee jechaa jirti ijoolleen silkii bilbilaa jechaa jirani please sheerii waliif godhaa dafaati ijoollee Ijiptii jirtu ani hidhameetiin beekaa biyya Masrii keessatti yeroo nama poolisiin Masrii yeroo nama qabde maal akka nama gootuu fi maal akka nama namarraan geessoo akkamitti akka nama harkachuu danda'an waan isinii himuu deemuuf please sagalee kana sheerii godhaa obboleessa keenya Birraa Jamaaliif sagalee ta'uu qabna hundi keenya. Osoo olleen bulle jarjarree sa'aatii kana keessatti ilmaan Oromoo kan biyya Masrii keessa jirtan please manatti ol galtanii hin taa'inaa nuuf barbaada. Axabaa deemuun naaf hin mijjannee jalaa hin hafe akka tasaa jechaa jira. Axabaan maali akka taate? Maatiirraan gamta akka fagoodha. Poolisiin Masrii yeroo nama qabde dura akkam nama gooti. Kanarrattiin dhaamsa jabaa bileen dabarsuu barbaada waan ta'eef dafaa sheerii walii godha. dhiifama silkii narratti bilbilame egaa Oromoo sagaleen kiyya dhagee maamame takka takka barreessame na dhageessanii amma obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo jechuudha warri Masrii keessa jirtan silkii isaa hin bilbilina silkii isaa yoo bilbiltan arkachuu hin dandeessan silkii poolisii namarraa fuuti waan ta'eef wanti isin godhuu qabdan takka yoo jiraatte poolis xaabiyaa Maadii Rajal qabdanii hanga Axabaatti magaalaa Axabaa jedhamtu san magaalaa guddoo namni hedduun keessatti argamu kan naannoo garaagaraa namni wal arguu hin danda'u maallaqa kannaa fi nama Masrii keessatti dhalateen nu gargaara nama keenyaatu nurraa hidhame magaalaa kana keessa hin beeynu silkiin irraa fuudhamee jira poolis xaabiyaalee as keessa jirtu hundarra nu geessa obboleessa keenyaatu nurraa hidhame jaati. Miilaan deemaa barbaada abbaasaa sadiitti fudhadhaati Birraa Jamaal ani hin beeku Birraa Jamaal malee yoon sobatti deema malee maqaa isaa sadeenitti fudhadhaati waraqaa irra barreeffadhaa footoo isaa harkatti qabadhaati poolis xaabiyaarra deemaadha gaafadhaa bakka inni itti hidhame waan irratti hidhame barbaada eega isa agartan booda ni baafna aboo rabbiin ajandaa si haa fuudhu diqaalaa ajandaa rabbi si haa godhu ummata diqaalaa lubbuu namaatiinis numa taphatu dhiiga namaas numa taphatu diqaalaa na jalaa bayi buda afaan nan balleessini diqaalaa ajandaa jaamaa kun diqaalaa mataa dhoqqeedha ummata gantu yaa akhi so amma Oromoo isi warri dhugatti qulqullina
oromummaa qabdan kan quuqama sabaa qabdan waan kana barreessa footoo isaa qabatanii maqaa isaa sadeenitti qabatanii Birraa Jamaal dhalataa Masrii fudhatanii poolis xaabiyaarra deemanii yoo barbaadan malee silkii bilbilanii hin harkatan amma kan gaafadhetti Hamzaa Faan silkii isaa dawwalaa jirra haga amma silkii isaa bilbilaa jirra bakka itti hidhamees hin beeynu waan irratti hidhamees hin beeynu poolisiin naqabdee nuun jee malee bakka kanaan naqaba waan akkanaatiif naqaban jee osoo nuun himin silkii isaa poolisiin irratti cuftee jechaa jiranii wanti ni hidhamuu barbaadu kanuma kana caalaa ma jechuun barbaadu footoo isaa fudhadhaa maqaa isaa fudhadhaa nama dhalataa biyya san keessa kadhadhaati hatta maallaqa illee tiraanspoortii irraa baasaadha biiroolee mootummaarra deemaa barbaada gurbaa kana dafaati oltanii hin bulinaadha biiroolee irra deemaa nu barbaada silkii isaatiin argachuun dandeessa wallahi billahi ani na'iimaatu na quba qaba ani hidhameetiin guyyaa sadii guutuu osoo namta kanasraan achi jirtiin an beekin rabbii fi UN dhuftee na baaste mana hidhaa keessa yeroo nama qabde mootummaan silkii sirraa fuuti waraqaalee eenyummaa tee sirraa guurti deemdee mana hidhaa si darbiti jechuu neetwoorkiin hin jiru bilbilli mana hidhaa keessa hin jiru nama argachuu hin dandeessu namni dhufee silaaluu hin danda'u uraadhaan illee si arguu hin danda'u duuba badii hin qabu gurbaanii baqataadha communitiin oromoodhaa biyya Masrii keessa jirtu Birraa Jamaal adaraa keessan ammatti nuuf dhaqqabaa nu barbaada galatooma ilmaan oromoodha communitiin oromootan Egyptii keessa jirtu akkasumas namoonni jajjabaan warri waraqaa UNHCR qabdan UN ittillee hima rakkoosaa UN ittillee hima UN itti email godha miilaan ganoo baru UNHCR dhaqaatti hima abaluu tunurraa hidhame bakka inni itti hidhame hin beeknu sa'a kanaan manarraa deeme jaati jabaadha akkanatti barbaada malee Hamzaa amma bilbilee gaafadheetiin jechuudha Hamzaa Haji silkii isaa mokkoraa jirra hin beeknu bakka itti hidhame waan itti hidhamees hin beeknu eessatti akka hidhamees hin beeknu jechaa jira waan ta'eef mana nyaataatiidha hin beekoni gaaf bareeffama Arif irratti akkaan argetti atabaa waliin deemna jennee wal mareenne akka tasaanaaf hin qophoone ani jalaa hin hafee xiqquma ture ani qabameetiin jira naan jee eessatti qabamte osoo jee gaafachuu jiru osoo naan mini silkiin isaa cufamte waan jechaa jiruuf dhimma ijoo kana qabadha takka UNHCR itti hima lama community oromootan biyya Masrii keessa jirtu email gara UN itti barreessa communitiin poolis xaabiyaarra deemaa nuuf barbaada footoo isaatii wajjin maqaa isaa sadeen abbaa sadeen itti wajjiniini deemaa barbaada rabbiin isin haa gargaaru rabbiin nuuf haa baasu egaa Birraan mucaa jabaadha hayyuu keenya ija keenya qaroo jabaadha roorrootu biyyarraa baasee roorroo dheefa bee biyyaan baakasattis gaa kun roorroon akkuma itti fuufee jirti waan ta'eef yaa UN himamuu qaba yaa akkasi jabaadhaati obboleen kiyya hanganumaan jechuu barbaada namoota baay'ee online irratti hin arganne kaniin bilbilees Hamzaa qofaan arkee fi kun mucaa Saadaam Oromoo kana faadha inilleen hin beekne naan jechaa jira namoota biraa kan argachuu hin dandeenye waan ta'eef dhimmi Birraa dhimma laafaa miti